Waa'ee du'aa boonii guyyaa kaleessaa irratti ilaalchisee iccitii guddaan gadi bu'ee jira. Ashamaan harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan saniin jecha har'a immoo odeeffannoo waa'ee guyyaa kaleessaa tiiktaakeriin uummata Oromoo bukkeetti jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate tiiktaakeriin booniin of ajjeesuu irratti ilaalchise wantoota hedduu iccitii hammanan jedhamnee fi eenyutullee du'a isii kana keessatti sababa qabaa abbaa manaasee akkamii harka qabamuu hin qabu kan jedhuun irrattillee wantoota odeeffannoo fi oduu garaagaraallee qabannee isinii deebinee jira. Egaa amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf immoo haaraa taatanii akkuma beekamu gaa chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib laayik sheer gochuun akkasumas illee namoota hedduu bukkeellee akka viidiyoo kun ga'u gochaa isiniin jira. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo har'a qabanneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu guyyaa kaleessaa guyyaa gaddaa ture jechuudha. Keessumaayyuu tiiktaakeriin jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate tiiktaaker booniin guyyaa kaleessaa lubbuu ishee dabarsitee jirti jechuudha. Keessumaayyuu sababa lubbuu ishee dabarsuu kanaaf immoo wantoonni hedduun illee gadi ba'aa jiru jechuudha. Keessumaayyuu inni kanallee abbaa manaasee irratti illee quba kaa'aman jiruu fi akkasumas illee gama koomentiidhaan illee namoonni hedduun illee akka gammadaa jiranii fi egaan daawwattoota keenya odeeffannoo keenya har'aa kanarratti immoo abbaan manaasee quba qabamuu quban qabuu akkasumas illee namoonni garaagaraallee koomentii jalatti waa'ee du'a isii kanaa fi kan gammadaa jiranii fi akkasumas illee karaan duddandaakoo kan jedhu jechuudhaan illee wantoota itti qoosaa kan jiranidha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kanarratti ilaalchisee immoo har'a informationii guutuu isinii deebinee jirra. Amma xumuraatti nu wajjin turuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan akka odeeffannoo garaagaraa irraa arganneeni namoonni garaagaraa yeroo isheen duutee kaatee akkuma asirratti argaa jirtan imala milkii siif haa ta'u. Inni kan biraan immoo nagaan itti nuuf himi nagaa itti nuuf himi bakka warra achitti booda nuus inuma dhufnaa kan jedhu. Kana malees immoo karaan duddandaakoo siif haa ta'u giiftii koo hin badinii bilbilii gaafa achi dhiyeessu jedhanillee namoonni yeroo isheen viidiyoo gadhiiste sanarratti itti qoosaa turanii jechuudha. Keessumaayyuu namoonni sa'aatii sana keessatti inni kaan qalbii yoosee malee isheen akka lubbuu ishee baasuuf deemaa jirtullee namoonni illee itti qoosaa turanii jechuudha. Kana malees immoo yeroo erga isheen duute namoonni baay'een gadda dhiisanii akka gammadaa jiranii fi akkasumas illee du'a namaa irratti gammaduun illee akka xuroo hin taane namoonni garaagaraa ibsaniifis garuu isaan didanii ammayyuu karaa toora feesbuukii yaada isaanii gadhiisaa jiru jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkama kan biraan immoo wantoonni abbaa beekuun waa'ee abbaa manaasee irratti ilaalchiseeti jechuudha. Abbaa manaasee egaa akkuma achirratti sooshaal miidiyaa irratti argitan baay'ee kan jaallatuu fi hedduu kan mararsiifatudha. Garuu isaan keessaas illee namoonni garaagaraallee wantoota garaagaraa jechuun dhiisanii jechuudha. Keessumaayyuu akka toora feesbuukii kanarratti namni kun maxxanseen akkas jettee jalqabdee jirti. Gurbaan Joosii jedhamu kanatu ajjeesee jetteellee ragaa irra keessee jirti jechuudha. Maaliif kan jettullee isheenis yaada hedduu barreessitee jirti. Keessumaayyuu akkasiin jettetti booniin maaliif of ajjeestee sababa isheen of ajjeesteef maali? Intalli kun kaleessa gaafa daandii gubbaa jiraachaa turte dhugdee xuuxxee jireenya hin taanee fi jireenya abdii kutannaa keessa turteyyuu murtee du'aa ofitti hin murteessitee hin beektu. Har'a ergaa jireenya sana hundumaarraa fagaattee ofirra deebitee gurbaa kanayyuu nama gootee mana suuraa bantee fi konkolaataa bittee fi warqee bittee fi maatii ishee jiraachisuu jalqabdee maaltu ishee mudate? Ergaan gurbaan kun jireenya isheetti dhufee maaliif jireenya kana dhiistee of balleessuu murteessite? Kana malees immoo intalli kun sila guyyaa laayivii seentee du'aan hawwee jireenyan jibbee jettee poostii goote. Gurbaan kun eessa jira ture? Maaliif callisee waliin mana tokko keessa jira? Mana tokko keessa jiru amma isheen sadarkaa lubbuu ofii baasuu geessetti eessa ture kan jedhullee yaadota garaagaraallee kaastee turte jechuudha. Keessumaayyuu kunis illee wanta baay'ee nama shakkisiisuu fi baay'ee nama kan yaachisudha jechuudha daawwattoota keenya. Maaliif yoo jettanii yeroo isheen poostii goottee sa'aatii 1 fi 2 ol ture illee erga isheen duute jedhamee moggaafame poostii erga goottee sa'aatii 2 ol ture jechuudha. Abbaa madaasii
sa'aatii lama sana gidduutti eessa ture kan jedhullee ammas gaaffii namaa ta'a jechuudha. Yookaan immoo namoonni hedduun illee akka jechaa jiranitti mana keessatti dubbii guddaa ture bakkeetti nagaa fakkaatanis keessaanii jarri kun lamman wanta baay'ee wal cannaqanii fi akkasumas illee rakkina guddaan isaan lamman gidduu kan jirullee ni fakkaata jechuudha. Isin egaa daawwattoota keenyaa isin immoo maal jettu? Wanti kun illee ammas illee qoratamee bukkeen ga'a garuu isin immoo maal jettu? Wanti kun gara abbaa manaa isiitti immoo akkasumas illee warra koomentiitti qabdu immoo wanta kan biraa jira kan jedhullee yeroo baay'ee gaaffii namatti ta'a jechuudha. Amma inni qoratamee ba'ee abbaa manaan isaas illee inni qoratama jechuudha. Wanta kanarratti eenyutu akka godhe poolisootaan ni qoratama. Egaa daawwattoota keenyaa isin immoo yaada keessan maal jettu? Waa'ee Josy'n kanarratti maal jettu? Eenyutu akkas godhee balleessaa eenyuti kan jedhullee isinillee ka'aan isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo kana immoo hamma xumuraatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jecha akkasumas illee odeeffannoo kan biraa immoo qabannee isinii deebina waan ta'eef hundumti keessanuu chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib godhachuun dagatinaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya hamma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti dhufuutti gama kiyyaan nagaatti.